Hello nageenyi gooftaan isin yaa baay'atu akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii ani jira obboleettiin keessan galata waaqayyo akkam jirtu nagaadhaa jirtu jirtu akkam jirtu fayyaa keessanii nuutottoshee miti nuuntoshin irree maqaa samaanii talbaan keenya nuutoshe manuuntoshin isiniin jira akka jiraattan isiniin jira obboleewwan koo Esti gabaa jedhame kootame gabaa jedha seenaame warri addisi subscribe godha warri jirtan immoo like godha share godha tap godha seenaati maanni maasilitti badoo tap godha seentani kootame irra mataa wajjin dhaanna ara mucaa sinirraa rafiseen dhufe warri addisi like subscribe godha ምንም ችግር የለም እኮ ነው ጉድሳሚ ለባሳ ቀረይበት ዲና ኮ ጀደ ዋቆ መታ ከረና አጴ አኒ ኦላም በይ ገደን ሲላለ yeroo hundumaa mataa rifeensa nurratti filattee dhufin jedhina kaleessa akkuma miicadhetti mucaadhaa jedheen akkaataa sirreeffadhu dhabeen dhiisee jechuudha madaa rifeensa sinirratti filachuuf isin dhufu sinis akka itti naqaa jettaniifani istaayilii narratti mataa dhadhu sakkalaaltaniifani isiniin jedha bulawwan kiyya kalee miicadhee yaa talbaatti dibee jechuudha bishaan uchaan miicee kaleessa wala shaambuu wala saamuna doofii minaamin ittiin goone maaliif naa ta'uu didan isaa waan ta'eef kanaafuu gabaa jedhamtu isinitti badu istaayiliin itti mataa dhadhu isinitti agarsiisaarraa isiniin jedha na hordofaa meesti na duukaa bu'amee na hordofaa miti isinitti badu daraa keessan ani rifeensa dhaachuu fi miti isinirratti waan hin dhufeef akkuma jedhe wayi isinitti himuu dhufe yookaan wayini waa tokkotu nama wajjin haasa'e beektu deengadda dubartii guddoo wayitii ijoollee qabdee haadha maatiitii wayi wajjin haasofne jechuudha maal haasoftee waree fiddee namarraa fuutee nutti dabarsitee hin jedhina waan inni irraa hubadhe tokkotu jira sammuu kootti waan irraa nagalee tokkotu jira isa isinii himuu dhufe innis maalidha naan jedhaa gurra keessan asnatti qaba maali seetanii dhugaa dubbachuudhaaf waan tokkotu itti lakkaa'ee ture abbaa sanatti jechuudha hin kaffalle abbichi waan itti lakkaa'e sana qoxaariitti itti lakkaa'ee ture jarri immoo dhufanii irratti cufani maaliif qoxaarii sana istaayilii kootii kun booda laaltu yeroo naadhee xumure qoxaarii kan irratti lakkaa'e sanadha wajjin haasofne maal wajjin haasoftee naan jedha hin kaffallee hin qaxxee dhufe birrii 7 wayii qaxxaanaani maaliif hin kaffallee jennaan qaniis nan irraanfadhee maallaqas immoo harkaan dhabee naan jette jennaani maaliif nan gaafanniree kan mana kiraayiidha injiraa soorsaan hojjetee galee anatti kenna waan ta'eef narka jira amma manni kiraayii guututti anatti kenna wooti maaliif 700 qaxxaasistaa nan gaafattu ture jedhin abbaa sanaan jennaani mana afur kireessiti abbaasu jennaani mana fransan kireessitu keessaa mannan jetti ani jedhaan jette ani ayyoo sinitti meeyogiin na jibbituu dandeessu na jibbitan isinitti nima maali beektanii muudii ani ittiin dhaachuu jammareet hin taane achumaan osoo kana haasa'aa jirru ati naan jette jennaan haadha kee hin gargaaraa jirtaa naan jette ani gargaaru maal hojjechaa jira hojii waan qabu manan jira haadha koo gargaaraan jiruun jedheen jennaan abbaan sun immoo maana jetti dubartii sun immoo ani immoo haadha koo nan gargaaraa jira naan jette eeshiin jedheen ani haadha koo gargaaraan jira atiin gargaaru jette miti naan jette akkam jirtu akkam beessa soshadhee masaawuti laalachaa rachitamu haadha koo ani gargaaraan jira waan ta'eef qalbiin koo iddoo baay'eetti na hirameeti nan irraanfadhee kaffaluu naan jette jennaan ishikaa rakkoon hin jiru kana booda guyyaa meeqa si yaadachiisaan jedhe intee naan jette maaliin jedhe intee
birri mana kiraa sirka taa'aa jette. Eeni amma hojjeteetti guututti hojjetee galan soorsaa numatti kenna galgala maallaqa numatti kennaan jedhe. Jennaan garramamtee dhugaasin hin jira. Inti akkamittiin sitti kennaa hin balleessitu naan jette. Jennaan yoon balleesseyyuu keessaa gadi ba'ee wayiin bibbituun koo hin oolu garuu gaafan ka'an hir'ise sanaa anis ittiin himaa innis immoo hojjetee fideetiitti guutaan jedhe. Ayii jette maaliif akkana jetteen jedhe. Jennaan ayi dhiira dhiironni warra kaanillee akkasii jaarsaa qabdi immoo dhiirri warra kaanirree akkasii ani garuu natti hin agarsiisu naan jette. Jennaan inni hojjeta jaarsi ishee ganama 11:00tti baha galgala 8-9 10tti faa gala garuu waan hojjetu hin beekun. Achumaan garramamtee dhiirri warri kaanii garraamiidha maallaqa nama jaartii isaanii bira kaa'uugis haadha manaa isaaniitti kennu ani garuu jaanuu nan agarsiisu jettee haadha ijoolleeti. Intalli seetu tokko ebesti dabejin irra diraamaa keessa jirtiin hojjetti har'a qidaamee danda'u har'a ilaalamti isin galgala jechuudha. Isheen tokko immoo guddoodha na caalti isheen mana jirtuti ijoollee dhiiraa 2 illee jiru. Isinii galee jarri kun kaallee xiqqoosee ganama walitti hin dhufne garuu intalattiin kan saamiti. Isheen amma haatiin kireessitii miti mana asii. Intalli ishee immoo kireeffattee iddoo biraatti galtee jirti abbaadhaan walii ta'uu dinaan yookiis abbaa biddeenaatiin. Bakka biraatti birrii 5,000 kireeffattee jirti jechuudha. Ishumti televezyiinii irratti har'a gadaamee ilaalamti isiniin jedhu kun maaliif jettee waan jettanii baay'ee tokko waa irraa hubadhe dhugaa rabbeechirra. Waan irraa hubadhes maal jedhan meeqaan furfuddisee dhaataa jira hin bareeda yeroo hiikan kanaafan. Baay'ee tokko na ajaa'ibde. Edaa na jechisiise edaa namni hundi walii hin jaallatu qabeenya qabaataniifis waliin amananii waliin jaallatanii waan isa gadi qabadheef immoo mooyeraa korrafaa jira. Qabeenya qabaataniifillee namni hundi edaa walii hin jaallatu jedheetan baqatuma see wajjin haasa'aa jiru dhaabbadhee keessa koona naannee dhugaa waaqayyo isiniin jammachee keenyaa hundoochi naan jette. Nuti warri dhiirri warri kaan haadha manaa isaanii nama nutti kennu wal jaallata. Ana natti hin kennu naan jette naan bakka keessa koona naanneeti wayinee na jechisiise edaa waan akkanaa hin jiraayi. An dhirsaaf niitii ta'anii manas qabaatanii qabeenya qabaatanii namni edaa wal jaallatan see jedheetan baay'ee keessa kootti na dhaga'ame dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Maaliif dhagahamsitti yoo naan jettanii nuni wal amannee maallaqa walitti kennine eenyummaa keenya wal harkatti dhiibne miti yoo ormaa deemnu wal amannee argitanii. Isheen immoo akkana naan jette baay'ee rifadheetan bakka akkasin jedheen immoo wanta kunatti kennutti amma isheen haadha koo nan gargaara haadha kee hin gargaartu naan haadha koo hin gargaaru hojiin qabusi. Isheen immoo lafti keenya boqqolloo hin baasa horiidhuma qe'ee keenyatti guddachuu dida malee rakkina hin qabdu waan ta'eef homaa hin gargaaru ishiin wanaaf yaadduftiin jedheen. Ani haadha koo dadhabduu nan qaba na gargaaraa naan jette. Ishiin jedhee jennaan waan naan jetti beektu baay'ee na garramtee kaleessa galgala irraa dubbadheen ture baay'ee na garramtee wanta tokko natti agarsiisu maallaqa jette. Edaa wanni akkanaa jiru warra waxxaatii alatti wal jaallate bichaa osoo hin taane warra durii harkas waan akkanaa hin jiraan na jechisiise. Mana qabdi 4 kireessiti isiniin jedhee intalli ishee abbaa biddeenaa wal dadhabnaan irraa baatee kireeffattee jirti isiniin jedhee iddoo biraatti galtee baay'ee na garrabeedha dhugumaa na jechisiise. Sorry ishee edaa dhugumaa dhirsaaf niitii ta'anii hundi waliin amananii edaa dhugumaa namni hin jiraa waan akkanaa na jechisiiseeti. Ergasiisan soorsaa jaalladhu irratti iyyuu sirriitti akkan jaalladhu na godhe sirriitti dhugaa isiniin jedha. Akkana hin jedheen kaan immoo erga mana kana kireessitee maallaqa erganii sitti hin kennu ta'e yoo isaa kana sii gadhiisee sama kireessitu kasii gadhiisee taanaan isa kiisii isaa hin gaafatiin jedheen. Garuu ani maaltu na isheen nama guddoodha miti keessa namaa dhufa yeroo tokko waan tokko beektu jennaani. Baay'ee garramamtee akkam gootee isaa ofii kee achitti hojjettee dhuftee irraas inni dubbadheen ture.
jennaan lakki ani beekamatan dhiisee dhufee waan amma kana baay'ee miti dubartii wayii teessee ijaarrataa itti immoo manicha geetteesse mana keenya keessa. Anamma wala kana wala sanaan jennee kaartaatti hin baasifne osoon kaartaatti baasee nan gurgurachuu danda'a. Irraa sharafsinii godheen ture kana dura waa'ee kaartaa keenya akkamitti akka itti baasisuu jammaree nyaatame irraa dubbadheen ture. Kana sanaan jennee dhiseedhaan namatu keessa jira hin jedhe namatu keessa taa'ee jira. Abbattiin immoo dhuguma keessa jirti. Keessa kan jirtu caalayyuu immoo keessatti teesseeti ijaarrachuuf isheen naannaa hangootii sanatti. Manattiin keessan kireeffadhannaan kireessiin kee taa'edhaan birrii bishaan yookiin ibbisadii maal manaa gooti. Bishaan gubbii keenya torbanitti dhufa isa natti dubbannaan dhaabe keessa teessee ijaarrataa jirti. Maaliif naannoo mana kootii lafa bittee jirti abbittiinis dubartittiin keessumaa haa teessu ijaarrattu hin jedhe akka namaa ijaarradheera waan ta'eef keessa jirti akkumatti torma kee teessee jirti. Naan maa jetti beektu akkanatti immoo dha'u haadha kiyya takkaalti dhaafin jaalladha. Maaliif akkana jedheen beektu birri 300 yookiin 4 gareessee maaliin irraa ittiin argadha jedheen. Maa ittiin irraan argadhu maal naan gootu beeka akka isheen gatii daayiparillee naa taatu walitti dhuftee daayipari mucaa qonnaaftu garuu yoo waan tokko gootanii waanni tokko sinii ta'a. Kanumaa jedhee tan dhiise akkas jedheen kaanii kanaaf kan dhiisee jennaan አንቺ በጣም ደግ ሰው ነሽ በጣም ጥሩ ሰው ነሽ አንቺ ቤት አለሽ እንደዚህ የሚመስል ቤት ሰርተሻል እንደው ቦሎኬቲዳን ጃሬ jedhetti meedhagaa dubbiin noolu miti boolokeetiidhaan ijaarame garuu hojiitu nu ta'uu dideechitti jennaan. Ati maraattee dhuftaachi ani koo waan achi kiraayii kennitee dhuftee teessus seenaa jedhe. Isa kana immoo naa kaffaltu seenaa lakkiin jedhe maraattee soorsaan achaa taa'u ati ala soorsaan dhufee hojjetu ati immoo maaliif achi hin teenyinaa jette. Naani inni achi taa'u na didee anis immoo kophaa koo achi hin taa'u jedhee tan dhiisee kanaafiyyuu asuma nu wayyaa hojiin nu adiduyyuu malee waaqayyoof haa galatu achitti hojiin nu didee waan ta'eef mana qabaannuyyuu asii immoo waaqayyoof haa galatu. Nu hojjetan jedheen dhuguma immoo waa'ee hojiin nu diduu sanaa waa'ee mana keenyaa irraa sanitti himeera dhugaanuma isaatidha. Anchi jette bakka sau namni bakka itti dhalate jibbaa waan ta'een tuqaan malee itti bakka itti dhalate jibbaa isaa biyya miti bakkichi anaa biyya miti alee jennaan anan beeku waan ta'e hojii achitti hin dideen innis immoo hin taa'u dhugumas immoo nan du'a malee achi hin taa'u soorsaan. Utuma waan barbaadde fidee achi hin taa'u biyya sana naan jedhee ji dukkana jedha. Namni biyya ofii jibbaa dhugumas illee nam tokko nama jibbaanis ammaa biyyatti dhaladhe hin taa'u hin jaaladhus. Akkanatti soorsaan nu fidee jedhanii itti himee anchi kooskii namaatti galtee teessa kan mashiin irraa kireessaa jira garuu laalaa yeroo tokko nama garraami. Anchi kooskii namaatti galtee teessa iddoo kana otoo mana maal fakkaatu qabdu abbaa minyitaa lamaati jette. Sanuu bolokkeettiidhaan inni ijaare jette. Mana maal fakkaatu osoo qabdu kooskii namaatti galtee teessa akka nama humaa hin qabne mataa gadi qabattee naan jedhe. Jennaan maqaa yeroo dhumaa fi waan hundumtuu yeroo dhuma malee hin ta'u waaqayyo jedhe ta'a jedheenii caala jedheenii biraa kolfee dhiise ol galee jechuudha argitanii furfuddisee dhaadhee mul'anne. Achumaan baay'ee tokko na agarrame maaliif edaa namni mana ani waan yaadu keessa namni mana kiraayii hin qabu ta'e mana kiraayii qabaatee fi maatii guddaa qabaatee fi akka barbaadetti mana isaa keessa jiraatee wal jaalatasee edaa akkana miti dubbiin akkana miti edaa dubbii waan biraa jirti dhugaa isiniin jedha dubbiin akkana miti baay'ee tokko nama garrama maaliif dhugaa rabbiitiin namarraa waa baruun yeroo tokko baay'ee nama garrama yookiis waan nama ajaa'iba maaliif naan jedhama. Amma seenii akkana naan jette kuni baay'ee nama gaariidha. Baay'ee nama gaarii akkamiitiin jechuun biddeen nama qoobsu masoo birratti beeku akkuma jedhan sana namni maalummaa isaan gaarii namaa ta'uusaa argitee beekta keessa ciniintee isaa argitee beektaa jechuu dandeessu ciniinee ilaaluu osoo hin taane ijaanuun beeksisa namni guyyaa tokko guyyaa lama immoo wajjin turtanii hin beeksisan edaan jedhe bakka ani osoo numaan qabaanne iyyuu akkanatti wal jaallanna itoo mana
mana kiraa kee jirru otoo bakka inni mti hojjetee amma gaamma taa'aa hin jiramtee hojiin qabuutiireen inni hojjetee ol dhufuyyuu iyyuu akkanatti wal jaalanna isaan maatii akkanaa qabaatanii ijoollee akkanaa qabaatanii edaa waliin jaalatanii na jechisiise maaliifii jedhaa yeroo tokko waaqayyo koo nama qabeenya qabu miti nama jaalala qabu isinii baakennu dhugaa rabbi isiniin jedha mo'aa kootiilee sagalee kadi baadde namni qabeenya qabu qabeenya isin of akka abbaddu yookiis immoo injiraamtiiree of tuulti namni qabeenya hin qabne namni jaalala dhugaa isa keessa jiraatee jaalala dhugaa qabu isin amanasi sin jaalatasi nama namas maaliifii waan baay'een argee namarrattirree argeera ofirrattirree argeera waan ta'eef ofirratti osin jedhu isiniin jedhu waan biraa keessa hin galinaati waaqayyo nama jaalala dhugaa qabu isinii baakennu amma jarri kuni mana afur kireeffatu saalooniin hin jira koshinaan hin jira bishaan biyyaan qabu maabiraatii hin qabu garuu maal godhan gaariidha iddoo tokko hin bulan dhugaa waaqayyo isiniin jedha attamitti argite jechuu dandeessu tarii mana namaa bultamoo maalitti beektateesti naa jechuu dandeessu maaliif sirrii keessan akka ittiin argisiinitti akka ittiin argee qalli keessa baay'isan shimadhaarani qallisee bareechuu hin barbaanne yeroo ni kun rakkisa mucaafaan akkamitti argite kanaan jettan kophaa buluu isaanii dhugaa kophaa bulu ilma dhufee kaaseen arge manyitaan kasaa kun girgiddaa argaartan kana kun girgiddaan kuni isa taskee bulu girgiddaa kan kennutu jira isa san keessa isa jira girgiddaa kana okkeedha waan ta'eef hin dhaga'amaa homtuu gidduu hin jiru yeroo inni galu yeroo ciisuun nagaa yeroo inni ka'u nagaa maaliif jedhaa fincaan masaaxawaatti yookiis qodaa qalamiin kee aaduu hin jiraa miti isatti fincaa'eet halkan nama waan ta'eef ija namaa walirra ba'uu darga ganama ofiisaati tokkotti waan ba'uuf gannaqee deema shinti beetitti gannaqee fuula dhiqatee maal jedhee deema attamitti argite onaan jettanii ganama nan kaa abiddee toshuu ganama kaa sababa soorsaan hojii deemuuf jedhee maaliif durumayyuu nan kaa waaqayyoof haa galatu guyyaa 2-3 caala naan toshine isheen naa toshiteetti garuu anuma tokko laaluudhaan jabaachuu jalqabee qaatu waaqayyo maqaan isaa ulfaatu miila koonna dhaabee amma ammaatti nama na godhee jira jechuudha kanaafuu maaliif isin jedhe ganama waan an ka'uuf nan arga attamitti argite naan jechuu dandeessu nan arga ganama kaa isheen isa bultii ijoollee 3 sana ga'uutti dhiira tokkoo fi dubartii tokko dhiira lamaa fi dubartii tokko intalli isaanii alga lamatu jira manyitaa tokko keessa kophaa manyitaa osoo hin taane noormaali masaa arbisii maka kanaati akkuma nun kee jirru kana banamee wala yeroo hundumaa waan ta'eef hin argitu isheenis immoo yeroo diida deemtu hin cuftu mana ilaali naan jettee eeginaan jettee deemti lakkii jedheen niin gaddumarree lakkii nama akka mataa keetti jaalladhu malee inamaniin jedha waan ta'eef cufadhu deebii tarii namni biraa ol seenarree anaafisii fi rakkoo ta'a waan ta'eef cufadhu deemnaa amanteen deemin jedheen niin gaddoomnumaan barrii cufsiisee deemte gibbii manuma siniin jedha manooraadhuma hin qolloftu maali na amantii natti dhiiftee deemti anis immoo dhugaa dubbachuuf amman torban tokko mana yaalaa ture sana dhugaadha qulfii qolloftee dhiifattee shumarra irra waan naga isheen jiru dhugaa waaqayyo siniin jedha isee dhuma harka ture jechuudha ani nan amanu maaliif mucaa koo isti kennadheefaa naa laalti fiiddee ol seentee manatti yoo mucaan boo'ellee hin beelee maal ta'e naan jetti aannan hin qarman quufiin naan jetti edaa namni qabeenya qabaatee fidaa waliin jaallatu eessa bultii wattan kaa saarbisii makkasiin hin jedha kun nunkee jirru kana kophaatti jira achi kee bultii ijoollee faana ijoollee dhiiraa lamaanii fi intalatti durba guddoo tokko jirti isheen hudduu baasuudhaan maal godhaarti beektu ispoortii hojjetti Addis Ababa keetti hudduu baasuudhaaf rakkata namni nun immoo Addis Ababa keetti mana kiraa kee bahuudhaaf anaan immoo mataa ofirraa ciraa fulaal kan irra hirribni na qabu dide hasaabbiidhaan dhugaa waaqayyo isiniin jedha kanaafuu isheen bultire kophaa ishee bultee erga dhufne jeemee qafaadha miti ijoollee bira bultii inni kophaa isaas bulaa kophaa isaas isiniin jedha maasiriin dunkaana naa miti dhugaa rabbi maasiriin otoo garramamtuun beettee argiteetti waan ta'eef otoo garramamtuun maali kun namni akkanaa osoo jettuu galtee na bira maasiriin isa isaan qofa bulan malee mana namni koo nama ta'e uffata uffatee waan deeme bichaadhaaf gaariinis miti hin jiru waan hin ta'e isaanumaan galu dhugaa dubbachuufi uffata uffatanii bichaa deemaniif jaalala hin qaban isinii galee
anama itu mana kiraay hin qabu ta'ee tuun viidiyoo iddoo sirriitti irratti waraabe kaameraa amma qabaadhe way akkuma ruutaa faa kan akkuma jeebelu ishee faa kana of mul'isee akkana of godhee kaameraa amma waraabsisee waraabe mana qabaadhe iddoo guddaatti nuuf eegan ture. Edaa amma yoon isaanirraa fakkeenya fudhadhu isaanirraa waan jaalalli maal akka ta'e wallaalu mana qabaataniifis miti dhabaniifis miti jaalalli yookiis immoo jireenya gahaa jiraataniif jireenya giddu galeessa jiraataniifis miti jaalalli. Edaa jaalalli waaqayyoodhuma biraa gahee namaa kennamti kan jedhutu irraa barumsa guddaa naa ta'e isatti irreen himne maaliif itti mudiddee naan jedha. Eedas isa ija kee ilaallachuun jalqabe kanatti dhugaa rabbii isiniin jedha waan koo ka'aa jira. Ka'ee kunoo maal isiniin jedhe ergasii iyyuu soorsaa ija kee ilaallachuun jalqabe naanni ba'ee galu naanni waan naaf fedheef galata'u yoonni buna naaf fedheef galata'u yoonni daabboo fedheef galata'u yoonni muuzii maal fedhee dhufte keessi haaraa uumaa fedhiin galata'u min jira gaafa shiroo mana jiru gaafa wanni tokko hojjedhee jiru. Edaa waaqayyo jaalala isinii haa kennu akkanatti waan akkanaarree mana nama tokko hin jira. Jaalala dhugaa waaqayyo isinii haa kennu isiniin jedha. Isinan jaaladha waan hordoftaniif I love you so much. Laayikii tokko isti bareechadheera ilaalama. Hin qalladdu har'a waan ittiin bulee boru nan hiika. Lakki dhugaa akkanatti ofirratti ishimanne koo beessa ta'ayyuu. Hin qalladdu as keessatti kofree iddoo jaa'oo isinii godhanii birri 30 fudhatu duraan ammallee hin beeku malee mana mataa marfeessa jechuudha. Kanaaf qenni isin jechuun immoo har'a waan ka'aa jira minniqi qenni dhibba jiraattaa tigisti dhibba zarazzarta malee akkanatti fataa jedhii nuu goottu si jaallanna kana caalayyuu qulqullaa'ii bareedii kootu warri jettan hundi keessanuu. I love you, my habiboche, my chocolate. Sinan jaaladha naa jiraadha. Madaamii jalaa shoorba garmalee dhugdanii akka furtannee ramadaana kana keessatti suutuma jiraan kun. Sinan jaaladha waan nu wajjin turtaniif hedduu guddaa galatoomaa. Waaqayyo yoo jedhe immoo viidiyoo kan biraa walitti deebina. Isin saganattiin nagaan tura, nagaanis na eega. Sammaa keessan gurratti kaawwadhaati na dhaggeeffadhaa. Lafa kaati silkii keessanii waan kana irraa barumsa argattu dhugaa isiniin jedha. Irraa barumsa argattu maaliif naan jedha. Edaa namni qabeenya qabaatee fi bichaa wal bira hin bulu. Edaa namni qabeenya qabaatee bichaa waliin amanu. Isinii galee ani nagarrame edaa uffata uffatnee yeroo deemnu keessa kan keenya namni nu hubatu namni hin beeku jechuudha. Edaa amma seen uffata uffattee yeroo baatu inni uffata uffatee yeroo ba'u waan jaalalli isaan kee jiru fakkaata. Garuu namni namatti siqee maalummaa nama hubatee ilaale baay'ee nama garraama. Seen immoo baay'ee garraamii tokko dhugaa rabbii nama gaarii nama garraamii yowwaa way bakka isinitti tolti. Na waaqayyo sun haa eebbisu naa jiraadha. Viidiyoo kan biraan walitti deebinutti nagaan tura isiniin jedha akka miira fooyyeffadheerami. Nagaan tura moo'een boo'ee.